Dubartii maallaqaan akka barbaadanitti bitu. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 barreeffama edaa akkanaa ajab nama jechisiisu tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii haga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Hojiiwwan xixiqqoo kanneen akka taayipiraayitingii, koppii peestii, sarvee fi kanneen kana fakkaatan keessatti argaman dubbisuu fi barreessuun alatti sartifikeetiin barnootaa kamiyyuu kan nama hin barbaachisne sa'aatii tokko keessatti $5 haga $150tti hojiiwwan garaagaraa appilikeeshinii nama hojjechiisuu danda'u. Liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Liinkii sana xiqqoon appilikeeshinii sana daawunlood gochuun ammuma galmaa'atii itti fayyadama. Hiriyoota keenya tokko yookiin immoo numaatiin namoonni maaliif hin fuutuu maaliif hin heerumtuu jedhanii yeroo nu gaafatan isheen dubartii dhiira naaf ta'uun dhabee inni dhiiraa immoo dubartii naaf taatuun dhabee yookiin isheen dubartii dhiira hojjetu hin arganne taanaan hiyyummaatti hafuu korra obsuu xiqqoo eeggachuu naaf qabaa jettee deebisti. Inni dhiiraa immoo waa of harkatti otoo hin qabatiin fuudhuun rakkoo gidiraa ta'etti mul'ata. Fuuti yookiin immoo heerumni galgala keessa yookiin immoo erga umriin ofii deemee godhamu mi'aayinni isaa baay'ee hir'uu akka ta'e jaalalli ulfinni keessatti argamu kan ganamaan wal fuudhee yookiin immoo heerume waliin yeroo madaalaman waliif ta'uun isaanii walakkaatii gadi akka ta'e namoonni keessatti jiraatan ni dubbatu. Har'a waa malee jalqaba irratti seenaa kana isiniif hin qoonne. Namicha tokkotu erga barfatee yookiin immoo umriin isaa deemee yookiin immoo waa of harkatti erga gudunfatee jaartii godhata. Haadha manaa fuudhee ijoollee lamallee horate. Namichi kun barfatee waan fuudheef qabeenya akka barbaadetti argatee abbaa qabeenyaa ta'eera. Haadha manaasaaf dhibbatti ni amanama. Mana isaa keessa wanti hanqatu tokkollee hin jiru. Otuu haati manaasaa hin gaafatiin waan hunda bitee konkolaataadhaan manatti fida. Namoonni hedduun naannoo sana jiranis qabeenya nama kanaatti baay'ee hinaafu. Garmalee Rabbi qabeenyaan isa eebbisee isa badhaaseera. Haa ta'uutii garuu kana hundumaa keessatti namni kun rakkoo tokko keessaa qaba. Rakkoon kunis ilaalcha dubartiif qabu baay'ee gadaanaadha. Bultii qabaachuu jechuun maallaqa horataniin akka barbaadanitti bultii sana ajajuu fakkaatee sitti mul'ata. Haati manaasaas ta'e ijoolleen isaa lamaan argatan dubartii yookiin immoo ijoollee gara biraarraan adda ta'aniitti mul'atu. Haati manaan ijoollee ishee lamaan isaanii yeroo ulfoofte mana keessa baay'ee rakkachaa turte. Namni ishee kunuunsu waan isheen barbaaddu godhuu fi tokkoyyuu bira hin turre. Dabalataan abbaan manaa kun toora sooshaal miidiyaatti bahee akka aktiivistii wayii isa godha. Namoonni akka du'anii fi akka wal ajjeesaniif saba irratti kaasuun maallaqa arjoomuun nama baay'ee beekamu akka biyyaatti illee garee tokkoon nama jaallatamu garee gara biraatiin immoo nama jibbamudha. Lubbuun dhala namaa isaaf lubbuu handaaqqoo yookiin immoo lubbuu horiitiin gadi gara deemutti ajjeefamuu qabu yoo argitan bira hin darbinaa galaafadhaa foon isaanii allaattiif sooraa jedhee nama dubbachaa oolu lakkoofsa nama du'etti kan gammadu ulfina namummaa kan hin qabne karaa kanammoo baay'ee jibbisiisaadha. Maarree bifa kanaan otoo jiruu guyyaa tokko haati manaasaa daa'ima sadaffaa ulfooftee abjuu isaatti waan hin taane tokko argaa. Kunis haati manaasaa miixurratti baay'ee yeroo rakkattu irra deddeebiin si'a hedduu argee ofis nagaa dhabe. Sanaan booddee haadha manaasaatiin si'a kana gaafa deessu konkolaataadhaan anatu si fudhatee hospitaala si geessee si deessisaa jedhee isheetti dubbata. Yeroo kana haati manaan si'a kana maaltu argame jennaan na deessistaa na geessitaa jettee yeroo gaafattuuni lakkii gidduu kana
wanti ta'ee abjuu kootti dhufee hinna jeeqaa jedhee yeroo isheetti dubbatu haati manaanis halkan ciniinsuun yeroo isheetti dhufu gara abbaa manaa bakka hojii jirutti bilbiltee akka mana yaalaa geessuu ni gaafatti. Yeroo kana abbaan manaanis halkan qixxee sana konkolaataa isaa naannessee gara manaa fiduun haadha manaa gara hospitaalaatti fudhatee deema. Yeroo kanatti haati manaan ofii aarii of keessatti waan qabduuf yeroon ani dahu na haa ilaaluu abbaa manaa kootiin ol galchaa jettee hakiimota kadhatti. Yeroo kana hakiimonnis akka seera biyya isaaniitti haati manaa yeroo deessu abbaa manaa ol galchuun eeyyamamaa ta'uu baatus namni kuni garuu waa akka baratu waan feeteef inni yoo ol naaf seene malee ani hiikamuu jettee hakiimota kadhattee abbaan manaan ishee ol galee yoo xiqqaate ciniinsuudhaanis sa'aatii 18 ol turte. Haati manaa du'aa fi jireenya gidduu taatee yeroo ciniinfattu abbaan manaan naasuu guddaatiin weerarame. Imimmaan lakkuutiin ija isaarra gadi yaa'e. Otuu haati manaansaa ciniinsifachaa jirtu dubartiin gara biraa operaasiyooniitiin deessu kutaama sana yeroo seentu yeroo baqaqsanii daa'ima keessaa baasanii deebisanii ho'an iyya haga laagaan ishee cituutti haati manaan dhageessistu bu'aa bayii jireenyaa fi du'a gidduutti taasifamu haati manaan tarii ni haftii tarii ni duutii daa'imni tarii ni haftii tarii ni duutii sekendii lubbuu gidduu jiruun abbaa manaan argee eda'anii guyyaa guutuu toora sooshaal miidiyaa irra ooleen meeshaawwan gurguddoo biteen akka du'uuf akka dhumaniif kan hin gargaaru dhala namaa bifa kanaan haati dhamaatee rakkattee qaamaan cittee ciniinsifattee godaannisa umurii guutuu horattee harka isheetti kan hammatti dhaayii yaa rabbii kan kaleessaa koo dhiifama naaf godhii har'aan booddee garuu qabeenya kana ati narraa kaasi malee dhala namaa ajjeesuuf jedheen meeshaan biteen namaaf kennu hin jiru jedhee guyyaa sanarraa kaasee haadha manaasaa waliin ta'ee haga haati manaasaa jabaattutti hojii hunda mana keessa danda'ee ijoollee isaa kunuunsaa jaalala kana dura ofiifillee hin beekne haadha manaasaaf kenne. Ofiis kan duraan maallaqatti amanee gammadaa jiraataa tureen olitti si'a kanammoo mana keessatti nagaa argatee gammachuun saadachaa ta'ee maallaqa ittiin meeshaa bitu dhiisee hiyyeessa daandii irratti beela'ee du'u gargaaruun jireenya isaa haftee jiraachuu eegale. Haati tokko gara dachee kanaatti dhala namaa akka itti fiddu torban 38 hanga 40tti dhamaatee dhalli namaa dhalatu rakkoo gidiraa dhukkuba caba cita ciniinsuu keessa darbu otoo hundi keenyi hubannee silaa har'a lubbuun wallaalaa keenyaa nu harkatti hin dhumu. Ofiillee akka itti dhufne waan daganneef bu'aa bayii qabsoo jireenyaa keessatti kan dabarsine waan irraanfanneef lubbuun dhala namaa lubbuu horii gadi nutti taate. Seenaan nama kanaa laga afaan amantaan gandaan karraan kutaan qabeenyaan oolmaan hiriyyummaan warra wal qoqqoonnuu fakkeenya nuuf ta'a. Seenaan ganama kanaaf siniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa appilikeeshinii moobaayilii sa'aatii tokko keessatti $5 hanga $150 nama hojjechiisuu danda'u hedduun kan itti milkaa'aa jiran mana keessan teessanii hojiiwwan xixiqqoo kanneen akka koppii peestii taayipiraayitingii fi sarveeyii hojjechuun salphaatti manuma keessaniin maallaqa guddaa kan isin argamsiisu liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Appilikeeshinii sana daawunlood godhadhaatii erga galmooftanii booda carraa hojii isiniif kenname argattanitti itti fayyadamaa jechaa qophii gara biraatiin galgala haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan oolmaa gaarii isiniif hawwaa. Masiko. Warra